gaaf tokko daa'imni maatii tokkoof dhalate yeroo dheeraa booda. Daa'ima kana haati isaa haalaan jaalattiin yeroo takkaafilee lafa kaayuun feetu ture. Garuu guyyaa tokko wanti isiin hin yaadne tokko isii qunname. Guyyaa kana keessa mucaan kun iddoo isaaf qophaa'ee rafu jira. Haati isaatis hanga inni rafuutiin waa namarraa fudhadhe jettee gabbaate karaa alaa. Akkuma isiin gabbaatetti ifaa manaa maassaa godhee manatti ibiddi akka malee qabate. Warri ollaatis ibidda kana yeroo argan iyyansa jalqaban akka namni itti dirmatuuf jecha. Yeroo tana haati mucaa iyyansa namaa kana dhageesse. Eessarraa namni iyye jetteetis of duuba garagaltee bakka namni irraa iyyuu kana baruuf yaalte. Yeroo galagaltu mana isii kan gubatu jiru garte. Rifattee saffisaan ilma isii ibiddarraa baraaruuf fiigaa deemte karaa manaa. Ibiddi haalaan hammaataa waan tureef jecha hawaasni gandaa akka isiin seentee daa'ima isii san baaftu hin hayyamneef ture. Ta'us garuu garaan dhalee yoom laalaa kana ijaan arguu danda'a. Lubbuu isii ibiddaaf kennitee mana seenuu miti ijaan laaluun namatti ulfaatu san seente ilma isiitii jecha. Yeroo seentu ilmi isii gubachuuf xiqqoomaatu hafeef ture. Daftee fuutee carqiinis marte saffisaan bahuuf yaadde karaa alaa. Garuu yeroo isiin bahuuf deemtu ibiddi daran hammaatee waan tureef rifeensa isiitii fi fuula isii gama tokkoon akka malee gube. Garuu ta'ullee ilma isii kana qaanqeen ibiddaatilleen osoo irra hin bu'in ibidda san keessaa baafte. Way haadatan. Erga fuulli haadhaa gama tokkoon gubateen booda asxaan irratti hafe fuula isiitii irratti. Sababa kanaanis haadhatti jireenyi haalaan itti ulfaate. Garuu akkasumaanuu ilma isii kana bakka guddaadhaan geesse. Ilmi isii kunis haalaan tujjaaree magaalatti illee gale. Ta'us garuu ilmi isiin haala kanaan guddifte haadha isaa tanatti ittiin qaanfachuu jalqabe. Namoonni yeroo waa'ee haadha isaa tana gaafatan akkana jechuun deebisaaf. Isiin bar maatii keenyaa miti. Maatii keenya keessatti waan akka haadhaati malee haadhatiyyaa miti. Ani haadha akkanaa hin qabu. Kan fuulli isii ibiddaan bade jechuun namaaf deebisaa ture. Garuu guyyaa tokko haati dhageesse akka tasatti jecha isaa kana. Haatis jecha ilma isii kanaan akka malee gaddite. Haalaan itti dhagahameen naannoo takka deemte. Ta'us garuu haati abdii irraan kutanne ilma isiitirraa. Ilmi isii dagatullee bakka inni jiru dheeytee haala fuulli isii ittiin bade san hubachiisuuf murteessite. Garuu haala nama rifachiisuun makiinaan haati yaabbattee gara ilma isii deemaa turte sun garagaltee haati isaatis akka maletti duute. Oduun tun yeroo mucaa bira geessu du'a haadhaatiin gammachuun itti dhagahame. Sababni isaatis jireenyi isaa guutuu waan fuula haadha isaatiin ittiin qaanfataa tureef jecha. Ergasii mucaan kun dhaqe iddoo awwaalchaa erga akka nama gaddetti haadha isaa hawaasa wajjin awwaaleen booda karaa mana haadha isaa kana as deebi'e. Akkuma mana seeneen osoo hin turin kutaa haadha isaa seenee waa barbaaduu jalqabe gurbaan kun waan isaa fayyadu fudhachuudhaaf. Osuma haala kanarra jiruu kitaaba dur tokko arge. Kan haati isaa waan jireenya isii keessatti isii qunname gammachuus tahee gadda isii qunname kan irra barreessaa turte arge. Kitaaba san baneetis dubbisuu jalqabe gurbaan kun. Akkana jedha kitaabni fuula duraa irratti. Guyyaa 23 baatii 5 bara 1988tti guyyaan kun kanneen dorgommii magaalaa Torontoo keessatti bareedinaan tokkoffaa bahee itti badhaafame ture. Guyyaan kun guyyaa naaf gammachuu qabu ture jedha. Fuula lammataa irrattis guyyaa 7 baatii 6 bara 1990tti guyyaan kun kanneen abbaa manaa kiyya balaa konkolaataatiin lubbuu isaatti dhabe. Garuu yeroo sanitti ani ilmoo baatii 6tiin garaa qabaaf ture abbaa manaa kiyya. Fuula sadaffaratti akkana jedhamas. Guyyaa 3 baatii 4 bara 1992tti guyyaan kun guyyaa naaf gaddaa fi gammachuu itti naqunname ture. Guyyaa kana keessa wanti na gaddisiise ilma kiyya kan lubbuu tiyyarra jaaladhu osoo inni rafuu mana keessatti yeroo ibidditti qabatee ani ijaan isa arkusanii. Wanti na gammachiise garuu lubbuu tiyya wareegee bareedina fuulaatii fi hiree tiyya itti dhabee ilma kiyya ibidda san keessaa
baasuu qiyyatu akka na gammachiise ture kan jiru arge. Yeroo tan arku mucaan akka waan bakakkaan irra buutetti baaragee wareeree rifate. Sheenaadhaanis imimmaan gadi roobsuu jalqabe waan haadha isaa godhe yaadataa. Garuu kun hundi erga orraateen booda hubate. Erga haadha isaa dhabee booda dammaqe gurbaan kun. Yaa obboleettii xiyya, yaa obboleessa kiyya, waan booda sheenaan jiru ofirraa haa laallu. Osoo lubbuun jiraniitis irraa haa milkoofnu warra keenyarraa.